Harka fuune hordoftoota televezyiinii FNN oduu yeroo kanaaf qabnu sin dhageessisnaa. Oduu waliin an Gamteessaa Sabaati. Jalqaba irratti oduu injifannoo. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilchiginnaa PP irratti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufuu beeksise. Haaluma kanaan hagayya gaafa 24 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu magaalaa Beenaa tokkoffaa jedhamu keessatti tarkaanfii guddaa waraana bilchiginnaa irratti fudhateen lukkeelee diinaa 18 ajjeesuun 12 ol ammoo yoo madeessu meeshaawwan ammayyaa hedduu hiikkachuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksise. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibraan Elemoo Qilxuu godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu bakka Booyidoo jedhamutti tarkaanfii caasaa bilchiginnaa irratti fudhateen kasaaraa guddaa mootummaa bilchiginnaa irraan geessisu ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo Cibraan Elemoo Qilxuu beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun hagayya gaafa 25 bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Gooroo Dugdaa fi Madda Albuudaa wal ta'uun godina Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwaa ganda Dhaddacha Raayyaa jedhamutti tarkaanfii laalessaa waraana bilchiginnaa irratti fudhateen hedduu ajjeesuun kaan yoo madeessu loltoota diinaa 8 fayyaatti boojuun beekameera. Ittuma fufuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwaa ganda walgahii Medeensoo bakka Teelee jedhamutti tarkaanfii waraana bilchiginnaa irratti fudhateen 6 ajjeesuun hedduu yoo madeessu qawwee AKM 10 fi rasaasa gosa garaagaraa hiikkachuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana bilchiginnaa irratti fudhachaa jiruun injifannoo galmeessaa jiraachuu yeroo adda addaatti beeksisaa turuun keenya kan yaadatamudha. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaalamaan filee mana murtii waliigala federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffachuun dhaga'ame. Waggoota 2 olii fi mana hidhaa adda addaa keessatti kan gidirfamaa jiruu fi mana murtii waliigala Oromiyaa Dhaddacha Kibbaatti hidhaan waggoota 10 kan itti murtaa'e miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaalamaan filee manni murtii waliigala Oromiyaa ana irratti murteesse haqummaa kan of keessaa hin qabne waan ta'eef murteen ana irratti murtaa'e narraa ka'ee bilisaan gadhiisamuun qaba jechuun mana murtii waliigala federaalaa gaafa hagayya 24 bara 2022 oliyyannoo dhiyeeffatuun barameera. Himanni jaalamaan filee irratti dhiyaatee bara mootummaa wayyaanee lubbuu namootaa balleessitee fi shororkeessummaan yoo ta'u himanni kunis dhugaarraa kan fagaate ragaa haqummaa irratti hundaa'e tokkollee kan of keessaa hin qabne ta'uun hubatameera. Jaalamaan bara mootummaa wayyaanee yeroo qabsoo irra tures bakkiin hojjedhaa ture bakkan itti kana raawwadhu osoo hin taane hojii jaarmiyaa dhaabaarra jechuun himannaan irratti dhiyaate fudhatamaa fi dhugummaa of keessaa kan hin qabne ta'uu akka ibsee fi murtiin manni murtii waliigala Oromiyaa Dhaddacha Kibbaa irratti murteesse qajeeloo akka hin taane ibsuun isaa oliyyannoos gaafateera. Bu'uuruma sanaan manni murtii waliigala federaalaa oliyyannoo jaalamaan filee erga dhaggeeffateen booda akka lakkoofsa Habashaatti onkoloolessaa 11 bara 2015tti beellama qabameef akka jirus barameera. Manni murtii waliigala Oromiyaa Dhaddachi Kibbaa waxabajjii gaafa 30 bara 2022 hidhaa waggoota 10 miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo jaalamaan filee irratti murteessuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u jaalamaan yeroo ammaa kana mana hidhaa Shaashamannee keessatti hidhamee gidirfamaa akka jiru barameera. Oduu biraan Qeellam Wallaggaatti waraanni bilchiginnaa shamarree tokko gudeeduu fi namoota jumlaan hidhuun dhaga'ame. Waraanni faashistii bilchiginnaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda Tibbee jedhamu keessatti shamarree maqaan ishee Badree Baacaa Shuraamoo jedhamtu gareedhaan gudeeduu maddeen nuuf himan. Akka maddeen keenya nuuf himanitti shamarreen waraana bilchiginnaan gudeedamte kun yeroo ammaa miidhaa qaamaa fi xiinsammuu hamaan miidhamtee jiraachuun dhaga'ameera. Gama biroon waraanni bilchiginnaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda warra Leeqaa jedhamutti namoota nagaa 2 maqaan isaanii obbo Abdoo Jibriilii fi Dagguu Geeta'uun jedhaman badii tokko malee hidhaatti seensisee gidirsaa jiraachuu jiraattonni achi nuuf himaniiru. Kana malees waraanni faashistii bilchiginnaa maanguddoo ganna 70 obbo Abdul Jabbaar Suleemaan, obbo Hasan Bakar, Adam Umar, Ismaa'eel Umarii fi
Adam Doobaa kanneen jedhaman badii tokko malee erga qabanii booda aanaa Gaawoo Qeebbee bulchiinsa magaalaa Arjootti geessuun waraana bilisummaa Oromoo qabanne jechuun gabaa keessa naannessuun hiraarsaa turuu maddeen ifa taasisaniiru. Namoonni badii tokko malee hidhaman kunneen namoota siyaasaa keessaa qooda hin qabnee fi jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan yoo ta'u, hawaasi naannichaa sababa waraana bilchiginnaaf ijoollee keenya ergaatti ergachuu hin dandeenyu ofiifis haala ulfaataa keessatti argamna jechuun himaniiru. Hagayyaa gaafa 20 bara 2022 tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Ambootti waraana bilchiginnaa irratti fudhatee hordofuun waraanni bilchiginnaa uummata nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen FNN'tti himan. Haaluma kanaan waraanni bilchiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo gandaa Qullittii Shamarree Alamituu Tarreessaa jedhamtu rasaasaan yoo madeessu ganda Doobbii jedhamutti ammoo dargaggoo Araarsaa Olii jedhamu rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattonni nuuf himan. Dargaggoon ajjeefamee fi shamarreen madoofte kunneen namoota siyaasa keessaa qooda hin qabne yoo ta'an badii tokko malee waraana bilchiginnaatiin ajjeefamus odeeffanneerra. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallagga Bahaatti waraanni mootummaa dargaggoo tokko mana jireenyaa isaa keessaa baasuun lubbuun balleessuu dhaga'ame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti dargaggoo maqaan isaa Araarsaa Tashoomee jedhamu waraanni mootummaa gaafa gayya 23 bara 2022 halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 9tti mana jireenyaa isaa keessatti ajjeesuun gadi baasanii naannoo hospitaalaatti gatu maddeen keenya FNN'tti himan. Kana duras golee Oromiyaa guutuu keessatti waraanni faashistii PP kun namoota nagaa kanneen akka manguddoo fi dargaggootaa fi daa'imman ola deemtuu kichuutti ajjeesaa turuun isaanii gabaasuun keenya yaadatama. Mootummaan afaan qawween biyyan bulchaa jechaa jiru kun gocha sanyii daguuggaa saba Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu isaa akkasumas namoota nagaa ta'an ammoo isin hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun isaa waanuma beekamudha. Waraanni bilchiginnaa artistii qaalii Oromoo kan ta'e artistii Falmataa Kabbadaa hidhu dhaga'ame. Mootummaan faashistii bilchiginnaa yeroo garaagaraatti artistoota Oromoo hidhuun dararaan kan turee fi kan jiru ta'uu waan dagatamu miti. Haaluma kanaan waraanni faashistii bilchiginnaa hagayya gaafa 24 bara 2022 artist Falmataa Kabbadaa osoo inni waraabbii sirba albama haaraa hojjechaa jiru irra ture mana isaatti galaa jiru bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo bakka Gawwaasaa jedhamutti qabuudhaan waajjira poolisii Laga Xaafootti hidhee dararaa jiraachuu maddeen nuuf himan. Akka maddeen keenya nuuf himanitti maatiin artist Falmataa Kabbadaa maaliif akka qaban waajjira poolisii magaalaa Laga Xaafoo gaafatanis waajjirri poolisii kun sechi qoratamaa jira jechuun maatii achi ari'uun himameera. Artist Falmataa Kabbadaa waggaa tokko duras humnoota mootummaa bilchiginnaatiin hidhamuudhaan kaampii galaanii hanga Awwaash Malkaasaatti gidiraa argaa turuun kan yaadatamu ture. Mootummaan bilchiginnaa ilmaan Oromoo qaroo sabichaa ta'an Oromummaa isaanii qofaan yakkuun jabeessee hiraarsaa jiraachuus barameera. Oduu biraan godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Galaan Waddeessaatti kan argamu buufanni fayyaa bara 1990moota gara dhumaarraa hirmaannaa hawaasaan ijaarame tajaajilaa ture humna waraanaa bilchiginnaatiin manca'uun himame. Buufanni fayyaa sadarkaa isaa eeggate kun hawaasa gandootaa Kaarraa, Ganjii Gooroo, Horee, Haruu, Xiroo akkasumas kan biroof tajaajila kennaa ture. Waraanni Shawaa Lixaa keessatti deemaa jiru hordofee caamsaa darbeerraa kaasee qubsama waraanaa kan godhate waraanni mootummaa PP qabeenya buufata fayyaa kana keessa ture mara mancaasuun faayidaan ala godheera jechuun dubbatu jiraattonni yaada isaanii nuuf kennan. Buufata fayyaa kana keessatti qorichi akkasumas meeshaaleen wal'aansaa kan akka maayikirooskooppii, meeshaalee da'umsaa qabbaneessituun osoo hin hafne manca'uun akkasumas sireen wal'aanamtootaa uffanni fi golgaan siree bakka ciisichaa fi meeshaaleen biroon ta'e jedhamee waraana mootummaan mancaafamuu jiraattonni gadda qaban ibsataniiru. Oduudhuma kanaa wal qabatuun godinuma kanaa adoolessa gaafa 22 bara 2022 ganda Galaan Waddeessaa daa'imman maatii 3 Shambal Shumii, Waaqumaa, Hirphaasaa fi Araarsaa Addunnaa kan jedhaman qabuun lafa qubsama ilaalloo isaanii kan taate Tulluu Bagallootti geessuun erga ajjeesanii booda maatii isaanii reeffa dhawwatanii
kadhaa hedduun booda guyyaa tokko turanii reenfa kennanis maatiin boo'ee awwaallachuu akka dhorkame jiraattonni himaniiru. Humnoonni mootummaa ilmaan keenya nagaa manaa qabanii nu jalaa fixaa jiru. Isarratti reeffa nu dhoowwatu gadda akkan teenyes dhorkamne gocha suukanneessaatu nurratti raawwatamaa jira jechuun iyyachaa jiraachuu namoonni naannoo sanaa nuuf himaniiru. Kana malees hammeenya akka kanaa amma dura arganii akka hin beeknee fi jiraattonni ofii qabsoofnee gara aangootti finnee akka kanaa ta'uun nuuf hin malle jechuun komii qaban ibsataniiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa haala yeroo irratti ibsa baasan. Akka ibsa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaa Kanaadaa kanaatti nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo kutaa biyya Kanaadaa kora waggaa kana kan bara kana hagayya gaafa 20 hanga 21 bara 2022tti haala gaariin gaggeeffachuudhaan gabaasa hojii bara darbee sadarkaa kutaa fi konyaalee keenyatti hojjetame gilgaaluudhaan haala waliigala uummanni keenyaa fi biyyi keenya keessa jiruu fi haala qabatamaa qabsoon keenya irra jiru xiinxaluudhaan hoogganoonni dhaaba keenya bakka argamanitti irbuu keenya haaromsinee ibsa jennoo armaan gadii sagalee tokkoon laanneerra jechuun ibsan. Haaluma kanaanis qabxiilee ijoo ta'an keessaa hojii fi dirqama bifa kamiinuu dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo irraa nutti kennamu kamiyyuu kan duraanii caalaatti raawwachuuf kan irbuu keenya haaromfannee fiixaan ni baafna. Kan duraan gargaaruun olitti yookaan ammas caalaatti waraana bilisummaa Oromoo akka gamtaadhaan tinnisnu sagalee tokkoon waadaa keenya ni haaromsina. Tokkummaa keenyas ni jabeeffanna. Dhiittaan mirga dhala namaa bifa adda addaan biyya Itoophiyaa keessatti uummata keenya irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka irraa dhaabbatu ni gaafanna. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo deeggartoonnii fi qaamonni hawaasaa keenya bifa kamiinuu biyya keessatti hidhamanii jiran hundi haal duree tokko malee akka hiikaman ni gaafanna. Labsii waraana mootummaa Itoophiyaa uummata keenya irratti labse humnoota adda addaan bakkoota garaagaraatti uummata nagaa fixaa jiru ni balaaleffanna. Hatattamaan akka dhaabbatus ni gaafanna. Uummata keenya biyya keessaa beelaa fi hongeef saaxilamuun bifa garaagaraan miidhamaa jiruuf akka gargaarsi namoomaa hatattamaan qaqqabuuf mootummaa fi jaarmiyaalee namoomaa addunyaa garaagaraaf waamicha dhiyeessina. Nutis waan dandeenyuun bira dhaabbanna kan jedhu akkasumas dinagdee Oromoo saamaa eenyummaa aadaa afaanii fi mirga Oromoo kan dhiibaa jiru qaama kamiyyuu fakkeenyaaf dhaabbileewwan idil addunyaa keessaa yeroo dhiyootti kan biyya keessa seene dhaabbata Safaricom dabalatee ni balaaleffanna akka of sirreessanis ni gaafanna kan jedhuu fi magaalaa Finfinnees ta'ee naannoon isaa hundiyyuu uumamaanis ta'ee seenaa fi seeraan kan Oromootiin qaama Oromiyaatis waan ta'eef murtoo mootummaan biyyattii dabarse ni balaaleffanna. Raawwii isaas akka dhaabbatu ni gaafanna kan jedhu waldaalee hawaasummaa Oromoo naannoo keenya jiran keessatti jabaannee hirmaachuudhaan uummata keenyaaf tumsaa fi sagalee ta'uun qooda keenya ni baana. Akkasumas aangawoonnii fi mootummoonni addunyaa waraanni bilisummaa Oromoo gurmuu qabsaa'ota mirga dhala namaa ta'uusaa fi gaachana qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uusaa hubatanii marii dhimma biyya keenyaa ilaalchisee taasisan kam keessattuu akka ilaalcha madaalawaa fi kan qabsoo keenya gitu kennaniif jabeessinee ni gaafanna kan jedhu ta'uu isin hubachiisna jechuun ibsa baasaniiru. Oduu xumuraan hooggantoonni godina Guraagee naannoon caaseffamuu deeggaran hidhaman. Gurmaa'insi naannummaa godina Guraagee waliin wal qabatee hooggantoonnii fi itti gaafatamtoonni godinichaa hidhamuun dhaga'ameera. Itti gaafatamaan waajjira faayinaansii godinichaa obbo Munwaar Hayaatu, itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Maabiraatee Waldamaariyaam, itti gaafatamaa intarpiraayizii fi misooma indaastirii godinichaa obbo Abbabaa Margaa fi diinii itti aanaa kolleejjii pooliiteeknikaa Walqixxee obbo Ajmaal to'annoo jala akka oolan himameera. Kanumaan wal qabateessi waldaan Guraagee idil addunyaa teessoo isaa biyya Ameerikaa godhate gaaffii naannummaa Guraagee waliin wal qabatee hidhaa dararaa fi miidhaan hawaasa Guraagee irra gahaa jiru akka dhaabbatu gaafateera. Waldichi ibsa baaseen paartiin PP fi caasaan mootummaa paartichaa hoogganu gaaffii naannummaa Guraagee mana maree bakka bu'ootaa irra ga'ee duubatti deebisuuf gaaffii uummataa ukkaamsuuf itti fufinsaan hojjechaa jira kan jedhe yoo ta'u walgahii mana maree godinichaa hagayya 11 bara 2022 irra deebiin gaggeeffame irratti kufaa ta'eeras jechuun ibseera.
Ibsichi itti dabaluun yaadni isaa kan jalaa kufe paartiin badhaadhinaa fi mootummaan isaan durfamu gaaffii uummataa deebisuu dhiisee caasaa nageenyaa fi komaandi poostiin uummata jumlaan hidhaa jira jechuun qeeqeera. Kanaan walqabatees waldichi hooggantoota olaanoo naannoo kibbaa kan qeeqe yoo ta'u, hooggantoonni Guraagee gama uummataa dhaabbatanii fi dargaggoonni qabsoo gaggeessaa jiran hidhaa jirus jechuun komateera. Ibsa isaa keessatti waldichi uummata ukkaamsuu fi mana hidhaatti guuruun bu'aa argamu hin jiru. Sochiin dantaa uummataa kabachiisuuf godhamu ni dabala malee tasuma hin hir'atu jechuun ibseera. Paartiin PP fi mootummaan isaan hoogganamu hidhaa fi ukkaamsuu duulaan jalqabe battalumatti akka dhaabbatu, ijoollee Guraagee amma hidhe akka hiiku, gaaffii naannummaa dhiyaachaa jiru hokkara tokko malee karaa nagaa waan ta'eef gaaffiin naannummaa uummanni gaafateef hatattamaan riifiraandamii akka gaggeeffatu ni gaafanna jechuun himeera. Kana malees muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed paartii fi mootummaan isaa hidhaa fi darara uummata Guraagee irratti geessisaa jiru akka dhaabuu fi gaaffii seera qabeessa deebii seera qabeessa akka laatu komishinii mirga namoomaa fi dhaabbilee kanneen qaama mootummaa ta'an sarbiinsa mirga namoomaa fi dimokiraasii kana xiyyeeffannoon akka hordofanii fi mootummaan giddu galeessaafis yaada gorsaa akka laatan gaafateera. Komaandi poostiin naannoo kibbaa walgahii ariifachiisaa gaafa hagayya 18 gaggeesseen aanaalee fi magaalota godina Guraagee keessatti walgahii fi marii mootummaas ta'ee miti mootummaa kamiyyuu yeroo hin murtoofneef dhorkuu isaa kan yaadatamu ture. Hagayya 18 irraa eegalee hiriiraa fi sochiiwwan kana fakkaatan gaggeessuu fi manneen daldalaa fi dhaabbilee sababa tokko malee cufuu kan dhorkame yoo ta'u, sochiin baajaajii haga galgala sa'aatii 2 fi sochiin motoraa immoo haga galgala sa'aatii 1tti akka daangeffamu murteesseera. Komaandi poostichi sa'aatii hojii mootummaatti qondaalli waajiraa yookaan ogeessi mana hojii irraa hafuun akka hin danda'amne ibsuun namoota ajaja kana cabsan irrattis tarkaanfii akka fudhatu ibsuun isaa kan yaadatamu ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FNN oduu guyyaa har'aaf qabanne kanumaan goolabnaa nagaan nuuf turaa isiniin jenna.